Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaati. Egaa har'a akkuma nuti irratti argitan kana sababoota kurnan sanyii kormaa akka gadi bu'u kan immoo vooliyuumii sanyii kormaa dhiiraa akka gadi bu'u taasisuudhaan oomisha sanyii kormaa akka hir'isan taasisan isinitti muufan dhufee hanga sagantaa hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Akkasumas immoo warri duraan chaanaalii keenya subscribe gootan viidiyoo keenya like gootanii yoo nu jajjabeessitan nutti tola. Kallattumaan gara mata duree har'a qabadhee dhufeettan darbaa. Egaa sanyiin kormaa akkuma beekamu ilma dhiiraa tokkoof wantoota akka dhala godhatuuf isa fayyadudha. Vooliyuumii isaas akkasuma jechuudha. Namni tokko dhala godhachuuf illee vooliyuumiin yookaan immoo hangi sanyii kormaa inni dhangalaasu murteessaadha jechuudha. Normaalii namni tokko dhiirri tokko yeroo tokko kan dhangalaasuu qabu vooliyuumiin sanyii kormaa miiliiliitira 1.5 hanga 5 jechuudha. Miiliiliitira 1.5 hanga 5 akka dhangalaasu eegamaa jechuudha. Vooliyuumiin kanaa gadi ta'e gadi bu'aadha jechuudha. Inni sun agarsiistuu dhukkubaati yookaan immoo vooliyuumii amma barbaadamu kanaa gadi ta'u oligoospeermiyaa jedhama. Inni kunillee dhala dhabuudhaaf illee saaxiluu danda'a jechuudha. Dhiirota dhala dhabuudhaa akkasumas immoo rakkoo ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiratiin illee wal qabachuu danda'a jechuudha wanti kun. Kanaaf maaltu waan kana fidaa? Maaltu vooliyuumii sanyii kormaa kana akka gadi bu'u taasisaa jedhuun isinitti himuu dhufe jechuudha. Kanaaf kallattumaan garasitti dabarraa. Innis tokkoffaan maalidhaa? Incomplete ejaculation yookaan immoo guutummaatti dhangalaasuu dhiisuu. Guutummaatti sanyii kormaa dhangalaasuu dhiisuun akka hangi yookaan vooliyuumii sanyii kormaa kun gadi bu'u taasisaa jechuudha. Kana jechuun usually sababoota fakkeenyaa retrograde ejaculation kan jedhamu keessatti wanta kana commonly mudataa jechuudha. Retrograde ejaculation jechuun dhiirri tokko sanyii kormaa gara alaatti yookaan gara qaama saalaa dubaraatti dhangalaasuu dhiisee gara ol deebi'ee gara afuuffee fincaanii isaatitti yeroo dhangala'u jechuudha. Gara afuuffee fincaanii isaatti deebi'ee dhangala'aa jechuudha. Inni kun sababoota tokko tokkoon dhufa. Keessattuu sababoota akka sarjarii miidhama tokko tokko wal qabateeti wanti kun garuu akka sanyiin kormaa kara keessatti waan dhangala'uuf inni alatti bahu xinnaadha jechuudha. Vooliyuumii isaa kanaaf tokkoffaan incomplete ejaculation isa jedhamu kanadha jechuudha. Lammaffaan dhangala'aa gahaa fudhachuu. Namoonni dhangala'aa gahaa fudhanne sanyiin kormaa isaanii vooliyuumii sanyiin kormaa dhangala'uu gadi bu'aa ta'a baay'ee. Sanyiin kormaa baay'inaan keessatti kan argamu bishaan waan ta'eef jechuudha. Bishaani. Kanaaf namoonni dhangala'aa gahaa fudhanne ammas rakkoon kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Sadaffaan hir'ina albuudota tokko tokko. Hir'ina albuudota tokko tokko kan akka albuuda ziinkii kan jedhamu, seleniyeemii kan jedhamu hir'inni albuudota kanneenii ammas dabalataan sanyiin kormaa dhiiraa akka gadi bu'u taasisaa jechuudha. Arfaffaan alkoolii fi tamboo. Alkoolii fi tamboon illee akkasuma oomishni sanyii kormaa akka hir'atu taasisuudhaan vooliyuumii sanyii kormaa akka gadi bu'u godhu jechuudha. Sababni isaa dhiibbaa hormoon irratti fiduudhaan isaan lachanuu dhiibbaa kana ni qabaatu jechuudha. Shanaffaa sochii qaamaa gar malee taasisuu. Ispeeshaalii namoota heavy runnerii warra ta'an namoota maraatoonii fa'aa fiigan heavy exercise namoonni hojjetan baay'ee gar malee dehydrate ta'u waan ta'eef isaanillee hanga tokko waan kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Sanyii vooliyuumiin sanyii kormaa isaanii gadi bu'aadha jechuudha. Waan heavy exercise warroota hojjetan. Kanaaf inni shanaffaan isaa. Inni jahaffaan dhiphina. Dhiphina stresiin illee akkuma kana namni stresii ispeeshaalii stresii yeroo dheeraadhaaf qabu vooliyuumiin sanyii kormaa hin dhangalaasu baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf jahaffaan dhiphina. Torbaffaan dhukkuboota tokko tokko. Dhukkuboota meedikaalaa tokko tokko kan sanyiin kormaa akka gadi bu'an yookaan vooliyuumiin sanyii kormaa gadi bu'an taasisanii jiru. Achi keessaa inni tokkoo fi ijoon isan duratti isinitti himesanidha. Retrograde ejaculation kan jedhamudha jechuudha. Isa retrograde ejaculation jechuun akkamii akka ta'e isinitti hime. Isa wantoonni fidan tokko miidhamni spinal cord waan kana fida. Lammaffaa sarjariin prosteetii hojjetame rakkoon kun hin dhufa. Sadaffaa namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban illee ammas rakkoon kun
isaanii mudataa jechuudha. Namoota kanneen ispeeshaalii rakkoo retrograde ejaculation jedhamu kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Dhukkuboonni biraa hir'ina testosteroonii, namoonni testosteroonii dhiiga isaanii keessatti argamu gadi bu'aa ta'e ammas rakkoo kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Maaliifiin oomisha sanyii kormaa keessatti testosterooniin gahee guddaa taphata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni biraan dhukkubni inni biraa waan kanaaf nama saaxilu hir'ina testosterooniiti. Dhukkubni inni biraa infekshinii piroosteetii, piroostaayitiis jedhamu. Infekshiniin piroosteetii gaafa jiraatu ammas rakkoon kun jiraachuu danda'a jechuudha. 8ffaan maalinni qorichoonni tokko tokko ammas akka vooliyuumiin sanyiin kormaa dhiiraa gadi bu'u taasisaa jechuudha. Qorichoota san keessaa inni tokko fi komanii qorichoota rifeensa akka biqilchuuf fudhataman kan akka finistiraayidaan jedhama. Qorichoota rifeensa akka biqilchuuf fudhataman sunniin amma maal fiduu karaa biraatiin sanyiin kormaa dhiiraa akka irratti godhu jechuudha. Qorichoonni biraan qorichoota sammuudhaaf fudhataman, qorichoota dhukkubbii sammuutiif fudhataman, antisaayikootikiin garaagaraa kunillee waan kana ni fidaa jechuudha. Inni biraan qorichi dhiibbaa dhiigatiif kennamullee antihaypertensiiv diraag, qorichoonni dhiibbaa dhiigatiif kennaman adda addaallee waan kanaaf ni fiduu jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee namoonni amma dhukkuboota namarra turan kana qaban qaamni saalaa isaanii ka'uu fi walqunnamtii saalaa irratti gammachuun qabanii, sababni isaa dhukkubichis mataa isaa fidaa, akkasumas immoo qorichi dhukkuboota kanaaf fudhataman illee rakkoo kanaan wal qabatu waan fiduuf namoonni kun rakkoo kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Inni salgaffaan umuriidha. Umuriidha wal qabate ammas baay'inni sanyii kormaa dhangala'uu gadi bu'aa jechuudha. Kana jechuun yuuzaalii waggaa 50 booda normaalii dhiirri tokko umurii isaa guutuu sanyii kormaa hin oomisha. Akka dubaraa sa'aatii wayiitti hin dhaabu. Sanyii kormaa oomishuu hin dhiisu sa'aatii kamittuu jechuudha. Haa ta'uti garuu umurii wajjin wal qabatee vooliyuumii sanyii kormaa irrataa deema jechuudha. Yuuzaalii dhiirri tokko waggaa 50 booda vooliyuumii sanyiin kormaa isaa gadi bu'uu jalqaba jechuudha. Hanga yeroo kaaniin gahu gadi bu'uu jalqaba waggaa 50 booda. Kanaaf inni tokko umurii karaa boodaa jiru irratti wanti kun mudataa jechuudha. Inni kurnaffaa fi hannumaa dhiibbaan naannoo tokko tokkorree ammas oomishi sanyii kormaa akka gadi bu'u taasisaa jechuudha. Isaanis kan akka ho'a, namoonni naannoo ho'aa jiraatan waan kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Sababni isaas ispermiin oomishamuudhaaf naannoo amma ta'e qaamni nama sanii qorraa ta'uu qaba. Kanaafidha baay'ee iskirootomiin yookaan cidhaan qaama kaanirraa gadi siqxee akka naannoo qorraa keessa ofii isheetii haala qorraa tolfattee kan jiraattu. Yoo ho'i naannoo sanii baay'ee dabaluudhaan naannoon cidhaan nama sanii baay'ee kan ho'u ta'e ammas waan kanaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Tempereecherri baay'ee ho'aa ta'e qaamni namaa guutuun ho'aa waan ta'eef rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraan haalatti fayyadamu kompiitaraallee rakkoo kanaaf nama ni saaxila. Namoonni yeroo baay'ee kompiitara jilba isaanirra godhatanii fayyadaman ammas baay'ee rakkoo kanaaf ni saaxilamu. Sababni isaas iskirootaal tempereecherii isaa dabala waan ta'eef. Iskirootaal tempereecherii isaa dabaluudhaan oomisha ispermiitiif akka hin mijanne godha jechuudha. Tempereechera noormaal reenjii inni barbaadu keessa akka ol ba'u waan godhuuf inni sunillee waan kanaaf ni saaxila jechuudha. Inni biraan qorichoota farra aramaa, qorichoota farra ilbiisaa maal kanaaf qorichoonni tajaajilanii baay'ee waan kanaaf nama ni saaxilu. Kanaaf isaaniif illee of eeggannoon barbaachisaadha. Kunniin wantoota sanyiin kormaa akka hir'atan yookaan vooliyuumii sanyii kormaa akka gadi bu'an taasisanidha. Egaa kana beekumsaa wantoota kana ofirraa ittisuuf fayyada waan ta'eef kanaafan viidiyoo kana har'a isiniif hojjechuu murteesse. Irra deebi'uudhaan warri chaanaalii keenya haaraa taatan sabiskiraayib nu godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik otoo hin godhin hin baay'inaa. Gaaffii biraa qabaattan gaafadhaa. Odeeffannoo fayyaa biraa argachuuf karaa fuula feesbuukii keenya Dr. Birboo Caalaa jedhu akkasumas immoo karaa fuula tiiktookii Dr. Birboo Caalaa jedhuun nu argachuu dandeessu. Fayyaa baga bacaqee gannaa fixxanii gara boqaa birraatti nagaan baatan.